السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بعد شيء أنا جاي أقول لكم يا كرديسي أمي ورمو بنتون سينا مه سينا أنتم سنين بربادة أمس كي جمال سنين فكاتا ورمو هي جاشتي أمس تكون دبرت بربادة أمس دبرت بربادة سب مال سنين فكاتا أكا ورموت وأنت هاجرو كانوا كنوا في ربي كوف كنافو أورمو أبام فرحاته نمني قويه كدو سينجي دينا خيتي بيا أما بودا نمني قويه كدو سينجي وراني بلسما أورمو قويه هاي كتو خجي دينا أورموتي أبا فري واتو قويه دابون وان ميداجرو هنگر ميداجرو نوتو بيا قويه دابو خينياتو كسارافت ummanni Tigraay waan qawwee qabuu fi diina isa dhufe dilasan lafa isaarraa baasee lafa isaallee bilisa baafatee jira. Qawwee qabaachuu qawween kabajaa sigooti. Tokkummaa qabaadhu. Namni heddummina baatee qawween qabaanne bu'aan qabu. Xiqqaatee qawwee qabaate abbaa fedhe firaa hedduu fedhe firaa dura waraana mootummaa kaboojamee jiru agartanii jirtan. Waan Tigraay keessatti godhame. Kanaafuu uummata Oromoo qawween ganaa guutuun keessa hidhachuu qabdan qawwee. Kanaafuu qawwee hin hidhannu qawwee haa qabu hiikkachiifna. Kanaafuu amma namni tokko akka waan Jawaar Mohaammed amma qawwee hiikkadhaa jechee yaadu tokkotti fudhatu jira. Jawaar Mohaammed akka kaayyoo san hin qabu. Jawaar Mohaammed agaree jira. Waan uummanni Oromoo tahee waan mataa isaatiifis tahee agaree jira. Osoo danda'e uummata Oromoo guutuu qawwee hidhadhaa jaan malee amma qabsoo karaa nagaa jechuun isaa qawwee hiikkadhaa miti. Warri Jawaar Mohaammadis qawwee hiikkadhaa jettanii akkasii yaadu jiraatan amala kana firaa isaa qawwee qabsoo karaa nageenya gaggeessin akkuma duriitti kajee'u waraana bilisummaa Oromoon baan waraana bilisummaa Oromootiin qawwee hiikkadhaa eeggattu hin jiru Jawaar Mohaammed. Warri akkasii yaadaa jirtan yaada kana keessaa baha. Waraanni bilisummaa Oromootis qabsoo karaa nagaa ni fadha. Qabsoo karaa nagaa ka fadhu immoo qawwee hiikkateeti miti. Qabsoo karaa nagaa Oromiyaa bilisa taate. Oromiyaa daangaa kamiinuu if dandeesse. Ijaarratee Oromiyaa laftisii kabajamte. Qabeenyisii kabajamee uummannisii kabajame. Sanirratti waraanni bilisummaa Oromoo waraana tahee lafa isaarratti eeggatee jiraachuu barbaada malee qawwee lafa kaayee gana waraanni bilisummaa Oromootis qawwee lafa kaayeetii mootummaa wajjin walitti hariiroo uummadhee jiraadhaa yoo ta'e nun baasu kun. Abaddan nun baasu. Nagee angalaan yookaan qabsoo karaa nagaa gaggeessinaan qawwee lafa kaayaa miti. Tana dhibbatti isin hima. Namni Oromoo ta'ee qawwee hidhatee jiraatu ha qawwee lafa kaa'u yoo jiraate keessaafuu waraanni bilisummaa Oromoo ta'ee ijoolleen taanis diina keenya. Tokkolleen qawwee lafa kaa'uun qabu. Namni qawwee qabu kabajaa qaba. Namni qawwee hin qabne kabajaa hin qabu. Gonkumaa Jawaar Mohaammed irra maniidhaa keessa jiran. Achii bahan. Gaafa mana keessa jiran san osoo qabsoo waraanni bilisummaa Oromoo kun halkanii guyyaatti lafa eeguu baate Jawaar Mohaammed irra mana dhaati gadi hin baan. Kanaafuu Oromoo Jawaar Mohaammed qabsoo karaa hidhannoodha karaa nagaatiin deemna ka jedhu hiikkadhaa jechuu isaatii miti akkasitti hin fudhatinaadha. Inni nama siyaasaati ani isarra leen beeku. Warri ammoo akka waan inni sheenaa jireenya fakkaata kaama duraatiifu akka waan inni qawwee hiikkadhaati qawwee lafa lafa kaayaa karaa nagaatiin kottaa jee warri hubachaa jirtan waan akkasiisan akka firraa dhiistanii isin dhaama. Kanaafuu uummanni Oromoo guutuun qawwee warri ni hiikkanna jee warri hidhan hiikkachuu yaada qabu gonkumaa hin godhinii isin jaa kaayyoon hidhattaniif Oromiyaa bilisa taate ijaaramuudha. Oromiyaan bilisa kan bahinitti hanga diinni nu keessa taa'ee nu nyaachaa jirutti gonkumaa hamma oppiidiyoon addunyaa sanarra jirtutti Oromiyaa sana keessa jirtutti Oromoon bilisa baatu. Kanaafuu qawwee teessanii hin hiikkatinaa waraanni bilisummaa Oromoo abbaan fedhelleen qawwee isin hiikkachiisuu hin danda'u. Dhaamsa kiyya kana Jawaar Mohaammed akka nam tokkotti obboleessa keenya hayyuu keenya goota keenya ni jaalannaa. Baqqalaa Garbaa Hamzaa Barnaa isaan hunda ni jaalannaa. Isaan garuu akka nam tokkotti waan irra geenamuu agartanii jirtanii. Miidhaa meeqa keessa jira arallee isaan akka manadhaa jiraniitti fudhadhu maaliif silaa hangana ta'anii usuu haasa'uun silaa hangana nuusanii wanni ummaan isaan hangana haasa'uu isaan kutee sodaa yookaan hidhaa keessa jiraachuu nutti ibsa aralleedha. Kanaafuu uummata Oromoo qawwee dhibbatti hin hiikkatinaa. Kanaan isin hidhaama. Gonkumaa qawwee hiikkachuullee hin yaadinaan isin hin jaa. Yaada kiyya akka nama dhuunfaa tokkotti
qabsoon ummanni keenyatti jiru nama qawwee qabu kabajaa qaba qawwee jabeeffadhaa garuu oppiidoo wanni jaamtu warri abbootii gadaa fixaa jiru hanga ummanni kun jiru oromoon bilisa baatu kanaafuu hanga ummanni kun harca'utti isaan akkuma jaarraa abbaa gadaa jee ummanni amaaraa walqixxummaa ilma namaatti nafan ayna manu kuma jeesanii jarri oppiidoo kunis gooko hoguma takka hin xaaraman kalaas isaan ammaan tan asiin nagee fudhanne siin janii asiin sirri dhiibbaa godhanii akka saree maraatteeti oppiidoon hin xaaramtu gonkumaa'u kanaafuu ummata kiyya jabaadhaa gamaa gamanaa tokko ta'a nama qawwee hiikkanna jiru waraanni bilisummaa oromoo qawwee gonkumaa'u niin hiikkadhan jiru warra qawwee hiikkadhaa jirullee hin dhaga'inaa gana waraanni bilisummaa oromoo waraana dhaabaatii miti beeka dhaabni tokkollee isa galchuu hin danda'u kaafaa hoostee abaa hoostee tokko isa galchuu hin danda'u maaliif abaawoon dhaaba kaafaawwan dhaaba waraanni bilisummaa oromoo immoo waraanadha woboo jechuun waraana bilisummaa oromoo jechuun waraana ummataati waraana ummataa dhaabbate ilmi abbaa tokko galchuu hin danda'u kana booda kanaafuu tana sirriitti badhaadha yaada kiyya kana kan isin hidhaamu kana waliin sheer godhaa obboleeyyan kiyya yaada keessaniin ibsaa kanaafuu waraanni bilisummaa oromoo sana dhibbara dhibbatti akka qawween hiikkanne bichaa waliin dhaamaa waliin gahaadha ilmi abbaa tokko ammaa waraana bilisummaa oromootiin qawwee hiikkadhaa jeeduru dhaabbate oromoon amma humni qabdu humna waraana bilisummaa oromoo qofa addunyaa tana keessa nama humna qabu kabajaa qaba siigalee arra ummanni Tigraay lolee biyya isaa kabachiisee jira hanga fedhe haadhumullee if kabachiisee jira kanaafuu nuti waraana ganaa ijaarannu qabna waraanni ka ijaarame waraana bilisummaa oromoo kana akkuma jirutti waraana mootummaa ka oppiidiyoon if ijaarratte isa kanama nyaatu ni beektan waraana mootummaan har wallaggaa seenanii warri amaaraa kam godhaa turan eenyutu irraa fuuldura dhaabbatee jira tokkolleen hin jiru kanaafuu ummata kiyya dhaamsaan isin hidhaamu kana galatoomaa isiniin jaaladhaa sheer godhaa waliin gahaati ilmi abbaa tokko qawweenii kan hubadhaa kanumaan dhaamsa isinii ganaa galatoomaa naa jiraadhaa hunda keessanii